jireenya keessan keessatti ilma dhiiraa hin sobdan taanaan dhugaan isiniin jedha dhiirri nu sobee akka jettanii dhiirri isin haasofu abadan isiniif darba maaliif isiniin jedhe beektu keessattuu jechuudha dubartiin shamarri takka dhiira irratti gifii hojjette yookaan dhiira irratti cubbuu hojjette taanaan jechuudha osoo hagam takka jechuudha dhugaan isiniin jedhe jireenya keessan keessatti waan barbaadan guuttattanii isiniif illee hin dabartu jireenya keessan illee boqonnaa hin qabu yoomittiyyuu ta'e osuma waan kamiyyuu guuttattanii jiraatanii jireenya keessa aara galfii hin qabu kanaaf ilma dhiiraa hin sobinaa bakka ilma dhiiraa hin sobinaa kana qofa isiniin jedha jireenya keessan keessatti jechuudha kanaaf ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taata marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkasumas akka nageessanii ana obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya nama kee ture isin birallee jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa kan maamila gooturtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa waan hunda dubbachuun duratti dhiifama isiniin jedha. Namoonni baay'een keessan kan na gorsitanis kan keessan immoo dhuftanii natti dheekkamtanis baay'een keessan jirtanii waan akkanaa hin raawwatinii sirrii miti warra jettanis akkasumas immoo tuyyuu bakka wantoota waan akkuma ilaalcha keessanitti yaadawwan garaagaraa kan naaf ibsitan baay'een keessan jirtanii walumaa galatti dhiifaman isiniin jedha. Maaliif jalqabayyuu isiniif jedhee jiraanii viidiyoo dhumarrattiyyuu dubbadhee jira baay'ee naaf kalchaa isiniin jechaa ture maaliif viidiyoon kaleessaa baay'ee keessan namoota baay'ee kan aarsitu caala jechuun hin danda'ama akkasumas immoo namoonni akkuma yaada keessanitti fudhattanii toon immoo sirriitti koomentii babbareedaa barreessitan isin jirtanii walumaa galatti galatooma isiniin jechaati. Egaa obboleewwan kiyya maaliif isiniin jechuu barbaade beektanii kaleessumayyuu isiniif dubbadhee jira haa ta'u garuu fakkeenyaaf nama piraankii yeroo goonu jechuudha ani amma kaleessa wanti sirriitti keessa kootti yeroo baay'ee deddeebisee tooniyyuu na dura dhufu maal dhabeettanii osoo dafee toonii dhaqee harkatti qabu baadhee dhugaadha dhugee jira garuu mootu akkasuma osoo viidiyoon haa dheeratu qoyte akka ture akkas waan akkas jedhu osoo keessa kootti yaadeera ta'eeti dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kanaaf ani ka'een dafee harkatti qabadhe walumaa galatti bakka tasa yaada akkasiisu sammuu keessa na dhufee bakka nan hojjedhe garuu mootu ergasii dudduuba isaa fageessee gaafa yaadu baay'ee tokko sirriidha nama dhiphisallee akkasumas immoo namoota baay'eettillee gaafii ta'a jechuudha maaliif akkamitti akkana raawwachuu dandeessaa fatanaa akkanaa jechuun dandeessan jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu immoo akkuma ilaalcha keessan akkuma sammuu keessan isin ajajetti bakka waan sana keessattuu nuti ijoollee shamarranii dhugaa jirtuun dubbadha sobuu naman godhu waan tokko itti yaadna dafneeto waan sana xumuruu malee dudduuba isaa fageessineeti ilaallu jechuudha. Kanaaf nuuf kalchaa isiniin jechaati maaliif yeroo baay'ee immoo manatti hin argamu hojiin isaa sirriitti waan biizisa godhuuf manatti badaan argamu kaleessa hojiin isaa shiftingii waan ta'eef akka chaansii argadhe bakka yaadni akkasiisuun dura koo dhufee raawwadhe jechuudha. Garuu mootuu walumaa galatti waaqayyo na oolchee jira dafeen harkatti qabadhe jechuudha. Egaa ijoollee baay'een jechuudha sirriidha kana dura jechaan ture anillee jechuudha akkasitti namoonni yaadawwan akkana piraankiiwwan akkana gizee dalagan jechuudha anillee jechaan ture garuu mootuu wanti kuni dhugaa dubbachuuf piraankiin kuni sirriitti soosii namatti ta'a jalqabdanii ennaan jechuudha bakka osoo itti yaadin hojjedhu isin taasisa jechuudha. Kanaaf waan akkasii ulfaataa kana ittiin deemuun isiniin jedha walumaa galatti garuu piraankiin hojjedhu jechuu koomitii kana na hubadhaa isiniin jedha garuu waan akkasitti ulfaatu sana hin hojjedhu lammaffaa deebi'ee isiniin jechuu barbaada. Obboleewwan kiyya baay'een keessan immoo viidiyoo guyyaa 3 booda darbee irratti jechuudha ture xiqqoo seenaa kutaa meeqarratti dhaabdee nuuf hojjedhu bakka irratti dhaabdee ka'iitiin nuuf itti nufuuf warri jettan baay'een keessanii jirtanii rakkoo tokko qabu itti sinifuufa garuu akkuma waadaa isinii galee seenaan kan koosuni jechuudha. Kaleessa akka irraa si dubbadhe borummoo waan jiru dhugaadha waan qabatamaa wajjin fidee akka isiniif illee dhugaa ta'utti jechuudha seenaa dhugaa waan ta'eef isiniin jechaan ture. Kanaaf waaqayyo yoo jedhe waan hunduma isaa amma rabbi yoo jedhe hundumti isaa adeemsa keessa sirritaa deema ilmi namaa waan tokko jechuudha haaluma tokkotti waan hunda sirreessuun ni ulfaata qajeeltanii immoo adeemsa keessa waan baay'ee sirreessuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma adeemsa keessa anillee nan sirreessa jedheetiniin akkasumas immoo waadaan isiniif galallee nan xumura jedhee yaada. Egaa obsaan eeggadhaan isiniin jechuu barbaada akkasumas bakka maaliif wantoota jechootaan dhaba dhugaan isiniin jedha
ijoollee baay'een mucaa qabdaa qabaachuu keen beeknu baay'een keessan jettanii turtanii. Kanaaf seenaan sunis waanuma isaan wal qabateedha. Kanaaf anananii maaliif dhugaa faana akkasumas immoo seenaa qabatamaa ta'uusaa irraa barattan isiniin jedheef isuma kanaaf Waaqayyo yoo jedhe isiniifan hojjedha. Kanaaf abbaan manaa immoo yeroo hundumaa akka argaa jirtan kana dirqama seenaa san keessatti innillee akka oolu waan barbaaduuf akkasumas ilmi namaa tokko jechuudha akkamitti isin ibsa hin beeku. Maaliif namni kamiyyuu ijoollee shamaraa taatanii namoonni baay'een keessan chaalenjii dabarsine jedhee yaadu. Akkasumas warri gariin immoo kan bu'aa bayii hedduun akkasuma osoo isaan hin mudatin akkuma bakka jira miti jireenya nama tokko ganama qabee milkaa'an jechuudha. Kanaaf namoonni akka kootii immoo chaalenjii hedduu dabarsitanii maaliif bakka kanaa isinan ka'ee nama ta'an kana keessa isinan tarkaanfadha jettanii sooniin lafa bakka abdii kutattanitti har'ammoo kaatanii akkana kanatti hoggaa of agartan hin beeku. Gammachuun akkamii akkasinitti dhaga'amus namaafis ibsuudhaaf illee jechuudha. Maaliif al tokkotti waan dubbattanii xumurtan sababan taaneef kanaaf isiniif ibsaan obsaan na eeggadha isiniin jechuu barbaada. Egaa ammuma kanallee viidiyoo kanarratti akka si fuulduraatti jechuudha warri natti aartan kuni si fuulduraatti dhiifama nan gaafadha jedhee yaade argachuu hin dandeenye kunoo. Maaliif adaarii bulee dhufee deebi'ee immoo hojii guyyaa kabiraallee hojjechuu deemee achi dhufnaan immoo kunoo deebi'ee deemee jira. Hojii baay'ee waan biizii isa godhuuf jechuudha. Rakkoon qabu yeroo biraatiif si fuulduratti dhiifama gaafadhe innis akkasumas nama akkamii akka ta'e maal akka ta'e seenaa kan koo kana keessattis maaliif akka hirmaachuun isa barbaachise walumaa galatti waan irraa isiniif dubbatu ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif namni jireenya keessan keessa jiru tokko fakkeenyaaf waan kaleessa keessa dabartan ani yeroo baay'ee isiniif dubbadha. Maaliif kaleessa chaalenjii hedduu dabarsaa bu'aa bayii hedduu dabarsaa gaafa chaalenjii san keessa dabartanis ta'e bakka biraatti of agartan immoo okaa isteeppii biraatirra jirtan nama biraa tokkoon akka haaraatitti nama jireenya keessan isin waliin qoodachuu barbaadu. Yeroo kana isiniin jedhu nama isiniin wajjin jiraachuu barbaadu jireenya dheeraa. Nama sana sirriitti jalqaba laala madaalaa kana duras isiniin maanan jechaa ture. Madaaltanii gaafa kaatan immoo jireenya keessan kalee akkasumas eenyummaa keessan kaleessa sana tasuma nama sana dhoksuu hin qabdanii. Namni suni kaleessa nama akkamii akka ati taate maal keessa akka dabarte chaalenjiin akkamii akka si mudate tokko lamaan isaan itti himuu qabdan. Na dhaggeeffadhaa dhugaan isiniin jedha obboleewwan kiyya shamarranii bakka kanatti natti aartanis aaraa warroonni immoo yaada koo kana sirriitti fudhatanis fudhadhaa. Ilma dhiiraa tokko yeroo kana isiniin jedhu jalqaba duraa nama biraatiin wal bartanii yookaas immoo heerumtanaa jennu warruma keessan irraa seera guuttanii gaa'ila dhaabdanii baasanii gaa'illi sun isinii ta'uu didee diigdanii deemtan. Nama kamiifiyyuu jechuudha jireenyi gaafa ta'uu diduu eenyumtuu diigee takka haaraatitti jireenyi itti fufaa hin jiraata nama kan wajjin jechuudha. Kanaaf nama gara erga jireenya keessan jalqabaa sana diigdanii waggaa dheeraa turtanii bakka chaalenjiiwwan kaleessa sana dabarsitanii hojii anis ta'e waan maaliyyuu jijjiirama tokko keessa gaafa jirtan namni haaraa tokko dhufee gaafa isin baruuf ka'u tari namni suni nama kaleessa eenyummaa keessan kaleessaa beeka yoo ta'e nama sana sirriitti gadi fageenyaan eenyummaa keessan kaleessaa ibsuuniif sin hin barbaachisu. Garuu immoo nama eessaa taatan akkasumas immoo fakkeenyaaf yeroo ammaa kana miidiyaa irratti nuti kan wal baraa jirru miidiyaa irratti nama ittiin wal baratan jechuudha. Maaliif dhugaan isiniin jedhan namni shamarran ijoollee dhiiraa sobdanii jechuudha in of galtanii ijoollee dhiiraa hin sobinaa inni isiniin jedhu isa kanaaf keessattuu dhiirri isinirratti gifii hojjetu kan dhiibbaa isinirraa naageessisu isiniif darba. Garuu shamarran akka kootti osoo ilma dhiiratirratti cubbuu hojjechuu baattee hedduu natti tolaan. Kanaaf iyyuu gaafa namni kun dhufee isin dubbisu jechuudha nama sana eenyummaa isaa qoradhaa. Erga eenyummaa isaa qorattanii kaatanii mootu namni sun dhugaadhaaf akkasiin barbaadu jireenya dhugaaf akkasiin barbaadu erga mirkaneeffattanii maal gochuu qabdan seetanii osoo nama sana eenyummaa keessan kaleessa sana itti himtanii sirriitti bal'inaan ibsiniif nama sana ofitti maxxansinaa. Maaliif isin hin jedhe namni garaadhaan isin jaalatee dhufe suni takka turtanii oltanii bultanii gaafa jireenya fagoo karaa dheeraa wajjin deemtan yoo itti himtan gargar ba'uun keessaniin oolu waan ta'eef. Kanaaf nama sana maal gochuu qabdanii akka jalqaba nama sana eenyummaa isaa ta'uu mirkaneeffattanii namni sun si wajjin jiraachuusaaf nama jireenya keessaniif ta'uusaa sana sirriitti
jira ani kanaan nama kana akkasitti kana qoradhaa akkas qoradhaa sanii jedhu ijoo dubartoonni sirriitti hin beektanii bilxiidha namni kamiyyuu jechuudha nama sana karaa kamiinuu haa ta'u hordoftanii gaafa namni sun dhuguma jireenya dhugaaf isin barbaadu isinitti dhufu ta'uusaa gaafa bartanii isin immoo maal gochuu qabdan kaleessa eerumtanis jirtan ta'e mucaa qabdanis ta'e waan jiru sana hunda itti himaa maaliif inni isin jaalate sun eenyummaa keessa wajjin inni isin jibbe sun immoo akkasumatti dafeetuyyuu dudduuba deebi'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nama akkasitti gara keessan dhufe sana ani jireenya kaleessa waan akkasii hin dabarse. Ati nama hin fuune nama amma yoo natti gaa'ela hin dhaabne yoo ta'e anifati waliin madaallu. Kanaaf atillee nama akka keetii filadhu jettanii badhistanii sirriitti osoo waa tokko hin dhoksiin gaafa itti himtan maal ta'a namni suni dhugaan isin hin jedha. Jaalalli inni jalqaba isiniif qabu sunii fi jaalalli sana booda dabalaa deemu dhuguma nama laphee qulqulluun isin jaalate taanan jechuudha. Sana caalatti dabala jaalalli isaa jechuudha. Dhiifama. Dhiifama obboleewwan kiyyaa hedduudhaan na qufaasiste. Kanaaf obboleewwan kiyya maal isiniin jechuu barbaade tananii namni suni jaalala jalqaba isiniif qabu xiqqoo sanarratti iyyuu sana caalaa dabalaa deemu. Yookaas immoo nama dhugaan isin jaalatu ta'ee isinitti maxxane taananii jaalalli isaa sirriitti parsantii dhibbatti kan san caaluu dabalaa deema waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akka kanatti dhugaan itti deemtan taanaan jireenya keessan keessatti ilma dhiiraa hin sobdan taanaan dhugaan isiniin jedha dhiirri nu sobee akkas jettanii dhiirri isin haasobu abadan isiniif darba maaliif isiniin jedhe beektu keessattuu jechuudha dubartiin shamarri takka dhiira irratti gifii hojjette yookaan dhiira irratti cubbuu hojjette taanaan jechuudha osoo hagam takka jechuudha dhugaan isiniin jedhe jireenya keessan keessatti waan barbaaddan guuttattanii isiniifillee hin dabartu jireenyi keessanillee boqonnaa hin qabu yoomittiyyuu ta'e osuma waan kamiyyuu guuttattanii jiraatanii jireenyi keessa aara galfii hin qabu kanaaf ilma dhiiraa hin sobinaa. Bakka ilma dhiiraa hin sobinaa kana qofa isiniin jedha jireenya keessan keessatti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoon koo har'aa dheerataa jira kana caalaa isinitti hin dheeressu maaliif daataan koo baay'inaan waan irraan oofneef jechuudha. Kanaaf iyyuu ani seenaa isa dhugaa jedhee waan inni isiniif jalqabeef sababa waan qabuuf akkasumas sababa mataa isaa danda'e waan qabuuf kanallee irraa isiniif dubbataa jira. Akka isiniif barumsa ta'u ijoollee lafaa dhufaa jiranillee akka isaan shawwadamne sababan barbaaduuf jechuudha. Egaa kanan itti fufee isiniif hojjedhu ta'a. Walumaa galatti kan darbeef dhiifama isiniin jedha viidiyoo kokkaleessaa kanatti dhiifama guddaa isiniin jechaati. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuudhaan ammallee yaada keessan koomentii jalatti nan eega. Namoonni yaada babal'aa qabdan koomentii jala naa kaa'a. Turtii gaarii baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja nagaan naaf tura.